Kadir Martuu akkuma beekamu weellisaa akkasumas qabsaa cimaadha. Weelluun isaa weelluu jaalalaa qabsoo kan maatii jechuun kan haadhaaf kan weellise hedduu of keessaa qaba. Hawaasa biratti illee hawaasa Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa kan qabudha. Kana amma immoo weellisaan kun maalirra jira? Weellisaan akkasumas qabsaan Kadir Martuun maalirra jira? Fongorra mootiin nyaati, fongorra mootiin nyaati, yaa isa dhuga baaftu, eessa jirtaree, eessa jirtoo, eessa jirtaree. Jabaa koo diddiibii, nam gorsi madaa koo. Naval'antu malee eleera keessa koo zaholla rangaluu argaate moo bareeke ati jallifnanii eenyuun hanqa baree. Artist Kadir Martuu weelluuwwan warraaqsaa fi jaalalaan Artist Kadir Martuu UK magaalaa Manchesteritti dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa akka jiru miidiyaalee kanneen akka BBC fi OMN itti himeetu. Gidduu kana dhukkubsachuu Artist Kadir Martuu irratti namoonni yaada isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaa. Namoonni hedduun dhibee isaan daran yaadda'uun yoo ibsan kaan ammoo akka amantii isaaniitti waaqa kadhatu. Gidduu kana suur-sagalee Kadir Martuu kan garaa nama moogessu maxxanse akkas jedha. Maal goota akkas jaalladhu beekta natti taphatta safaaxaa goota miti garaa sirraa hin cinne beekta safaaxaa goota miti. Miidiyaa hawaasaa kan TikTokii jedhamu irratti namoota hedduun garaa moogessee kaan ni bo'a kaan ammoo suuraa isaaf kan ofiisaa waliin makee miira namaaf ho'uu gadduu agarsiisuun maxxansaa jira. Maal goota akkas jaalladhu beekteetti taphatta safaaxaa goota garaa sirraa hin cinne beekta safaaxaa natti goota. Artist Kadir Martuu hospitaalatti yaalamaa jirurraa miidiyaaf wayita dubbatu eelaa bara dheeraan miidhameen akka yaala argachaa jiru ibse. Dhibeen waggaa 20 oliif obsee qabadhee jirutu jira jechuun yeroo eegalu wayyaaneetu na cabse jechuun ka'umsa dhibee isaa dubbata. Wallahi cinaacha Tigreen na dhooyteetu na dhukkuba ammaan tana idarrafni na dhukkuba akka malee. Hoggaan ammas waanin qaamni kiyya utaaluuf na dhukkuba hoggus natti ka'a. Waan inni wallaaluuf hoggaan maqaa rabbii kaasee fi wallaala ni machaa hoggaan rasuul kaases ni machaa. Waa'ee keessan kanaas hoggaan qaamni kiyyaas na lola waan biratti hin jijjiirama. Akkan ta'u san taa'eetiin akka ajaa'ibee filaala ani barin beeku. Artist Kadir Martuu weelluuwwan warraaqsaa sabni akka mirga isaaf falmatu kakaasaniin weelluusaa akkasumas kan jaalalaa kan aadaa weellisuun beekama. Uummata Oromoo biratti akka qabsaa'aa gameessaatti ilaalama jaallatamas. Seera qabsoo keessatti cabsuunis ni jira kan jedhu Artist Kadir Martuun an saba kiyyaaf hojjedheen cabe isaanis waan gaarii an hojjedhe kana hinaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaaf kaffaletti akka hin gaabbine yeroo sana kan isaan na cabsan eelaansa ammallee na dhukkuba isa kanaaf wallaansa baqaqsanii yaaluu naaf taasisan jedhe Kadir Martuu. Lafeen isaa cabee wallaansa dhabee ture amma yeroo baqaqsanii yaaluun taasifamuuf akka itti hammaate himata Kadir. Lafee cinaacha na cabee ture baqaqsanii yaaluun wallaanameera bakka biraan nagaadha jedhe. Artist Kadir Martuu akka jedhutti erga bara bulchiinsa TPLF duuba qawwee yookaan sadafiidhaan lafee cinaacha isaa cabsanii hanga yoonaa wallaansa sirrii argatee hin beeku. Ani takkaa of yaadadhee hin beeku. Oromoof yaaduu malee ofiif yaadee hin beeku jedha. Waa'ee jiruutiyyaa, waa'ee ilmaanii, waa'ee haadha manaa yaadee hin beeku jedhe. Ani ergan dhibameen of arge. Erga qaamni kiyya dhumeen of kanaafuu mana yaalaa deemuun amma dirqama ta'e jedha imimmaaniin ulama. Artist Kadir yeroo ammaa wallaansa baqaqsanii yaaluu lafee cinaachaa isaaf taasifameen milkaa'inaan xumurameera. Eelaa biraa qaama isaarraa qabutu ammallee isa dhukkubaa jira. Eelaa dhukkubbii biraa qomaa kiyyarraa qaba. Kanatu infekshinii hamaa natti ta'ee jira. Isa kanaafis qoricha naaf kennaniiru jedhe dabisa. Akka Artist Kadir Martuu jedhutti qomi isaas kan miidhame reebicha suukkanneessaa bara bulchiinsaa TPLF'n irra ga'e.
Artist Kadir wallaansa fayyaa taasifamaa fi kan jiru mootummaa UK akka ergaa karaa viidiyoo miidiyaa hawaasummaa isaa irratti dabarseen ibsee ture. Waggaa 30 guutuu jireenya waan jedhamu argee Artist Kadir Martuu umurii isaa ijoollummaatti wallee eegale. Weelluuwwan warraaqsaa seenaa fi jaalalaan kan beekamu sababa walleewwan isaan mootummaan miidhaarraan ga'aa akka ture kan himu Artist Kadir sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wayita hirmaachuu eegalu irraa miidhaa hamaadhaan miidhamaa akka ture miidiyaaleef hime. Eelaan amma hospitaala sagalchee sireerraa isa kana ciibse kun waggoota dura Booranaa magaalaa Yaaballootti isa kan mudate. Qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisee ergan eebbisiisee booda halkan magaalaa Yaaballootti dameenti kawayyaanee dogdoqqee ja'an marsanii na caccabsan. Yeroo sana sababa uummata Booranaan lubbuun koo kan hafe jedhe. Boorantichi nama tuffatan saree jalatti dhaanan jechuun ba'ee na baraaree lubbuu koo hambifatee. Artist Kadir Martuu ijoollummaa isaarraa eegalee jireenya qormaataan guutame akka dabarse ammallee akkasumatti akka jiru dubbata. Haadha kiyya ijoollummaatti nabe. Abbaan kiyyas qabsoo kana keessatti maraatee dhabame. Waggaa 30 guutuu takkaa jireenya waan jedhame argeeyyuu hin beeku jechuun haala keessa darbee fi ammallee keessa jiru ibsa. Kadir Martuu artistii weelluuwwan kiliippiin hojjetamaniin uummata Oromoo biratti jaallatama. Walleewwan warraaqsaanis beekamtii horatedha. Inni garuu beekamtii waan jedhamu kanallee ani quba hin qabu. Ani Oromoo jechuu qofan quba jedha siree irra ciisee jirurraa wayita dubbu. Kadir Martuu weellisaa nama fudhatamaa guddaa garuu addunyaa hojii malee addunyaa faayidaa argee akka hin beekne dubbata. Ani dalaguu malee waa'ee addunyaa kanarraa quba hin qabu. Takkaa maallaqa Oromoo irraa gurradhee hin beeku. Qabsoo Oromoof waama kiyyan itti fixa. Artist Kadir Martuu Harargee ba'aa magaalaa Qobbootti dhalate. Haati isaa ji'a 6 irraa boqotan. Abbaa fi haati isaas loltuu turan. Haati tiyyas bosona qabsoo irratti wareegamte jedhe. Jechuudhaanidha daawwattoota keenyaa kan inni Kadir Martuu haala keessa ture wantoota miidhaa isarra ga'an hundumaallee kan inni miidiyaalee OMN BBC kana irratti dubbachaa ture akkasumas karaa sooshaal miidiyaa kana dura immoo bakka akka entertainment irratti illee Daawitee Mokonnoo waliin turtii taasiseen illee wantoota hedduu dubbateera. Ani waan buufadhe hin qabu ittan miidhame malee jedhe dhuguma akka jedhamu qabsoo Oromoo keessatti miidhaa malee bu'aan argamee hin beeku firiin isaa dhumarratti kan argamu. Daawwattoota keenya waa'ee Kadir Martuu yoo kana jennee akkuma kana immoo abbaan qabeenyaa Boojjuun Heddii akka isa gargaaran dubbachuu isaanii illee innis dubbateera karaa miidiyaa hawaasaa isaatii. Namootni cina dhaabbatanii hidhatanii dubbistan illee galatooma isiniin jenna. Daawwattoota keenya artist Kadir Martuu nama qabsoo kanatti cobaa dabaleedha. Hanga danda'u aarsaa ta'eera haga humna isaa oliitti jechuudha daawwattoota keenya. Yoo ammallee bira dhaabachuun irra jiraate akka bira dhaabattan isiniin jenna daawwattoota. Kabajamtoota ulfaata uummata Oromoo jiraadha kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii hundi dhalli namaa haa jiraatu. Kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadha.